بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا أورو دي بسديه جهاتما. guyyaa har'aa keessummaa addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaa kennaan wal barree walitti deebinaa. Haga dhuma sagantaa kennaatti akka nu wajji turtan gamanumaan isin affeerraa. Obboleessa kiyyaa barsiisaa Sabaa'iif Burqaa yaamicha kiyya kabajitanii gara Ooroo 360tti dhiyaachuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa anaa dhufu isiniin jedha. Amiin amiin ana isin jedha Yesuus mankiya galatoomii Ooroo 360 irratti affeeroo keetii fi baay'ee galatoomii isin jedha kunis. Hayyee guddaa galatoomaa mee barsiisaa Sabaa'iif eenyu hordoftoota keenyaan wal baraame. Ani akkuma jette barsiisaadha. Barsiisaa Sabaa'iif Burqaa Maammaa jedhama. Kan dhaladhee itti guddadhee godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa ganda Gannata Haraa fi magaalaa Seeroftatti iddoo lamanitti guddadhee sadarkaa kanarra ga'ee amma jireenyaan biyya Kaayiroo keessa jiraadha jechaadha Ijipti. Barsiisaan waggaa meeqaa fi ogummaa barsiisummaa keessa turamme? Ani waggaa 5 Askuula Hiraroorratti waggaa 5 barsiisaa ture. Kutaa 9 achirraa jijjiirraa argadhee waggaa 6 kiyyoo ta'ee galu gara magaalaa Seeroftaa Askuula kutaa 9 hanga 11 warasan badamee preparaatoonnis dabalamee garas na jijjiiranii wayituma sanii dhimmi maaster pilaanii eegalee jeequmsa sanarraa biyyarraa bahee Kaayiroo seenuu danda'e. Osoo Kaayiroon seeniin dura mudannoolee karaa biyya baqaa deeman kana keessatti wanti isin mudate maaltu jirame mudannoo qabdanirraa haala baqaa gaafa biyyarraa baatanirraa kaase? Jireenya baqattummaa kana keessatti Usmaan kiyya waa hedduutu nama mudata. Wanni nama mudanne hin jira jedheellee yaadu eenyuun ni beeka. Biyya kee irraa gaafa baatu bu'aa bayii hedduu keessa tarbee karaan ittiin baatu kun karaa dallaalaatiin kaawwanaa matammaadhaan qaxxaamurtee Suudaan seennee Suudaan irraan ammoo torbee dubbachi keessa ture. Ammas karaa dallaalaatiin gammoojjii keessa Kaayiroo seenee karaa kanarratti bishaan dhabdee gammoojjii Saaraa kana keessa dhageettee jirta. Namni ka duraa hafillee hedduutu jira jechuudha. Duraa du'an jechuudha karatti. Kaachitti wal gatanii xiyyaana baasiidha. Yoo inni dadhabe wanni gosa tokko illee jiru gaddeetuma namni baruu lubbuu fi baasuudhaa fi gammoojjiin Saharaa kun aduun gadi bu'eetuma akka malee si guba. Wanni bishaan jarra deemtuu yoo harkaa si dhume du'u malee chaansiin biraan jiru. Arrabni si gogee afaan si gogee. Akkasitti waanuma qabnu waan bitanne dhoffataa walumarraa kan qabu harka wal fudhataa akkasitti barhaasan keessa namni beekanu biraa diriire alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u magaalaa Aswaan jedhamtu seenne jechuudha waantota Kaayiroo qaxxaamuree. Hayyee beekamaadha dararaan karaa biyya baqaa kana keessatti nama mudatu hedduu ulfaataadha. Hundaafuu isin amma Kaayiroo keessa jirtanii. Haalli biyya Kaayiroo keessa mee baqataalee Oromoo kanarra jiru mee maal fakkaata akka nama waa hubatu nama hayyuu tokkotti maali mee haalli baqataa biyyasii maal fakkaata? Haalli baqattummaa Kaayiroo kuni baay'ee ulfaataa. Baqataan kuni gosa 3-4 biyya kana keessa jira dhugaa dubbachuu fi baqataan kan dhugaadhaan mootummaa biyya sanii baqatee darara hamaa ummata keenyarra biyya keenyarra gahaa jiru dhiyeessee lubbuu fi baasuudhaaf kan hawaasnis uummannis deeggaree lubbuu keessan baasuu qabdan jedhee biyya san keessaa baase ni jira dhugaadhaan ka baqate. Lammaffaa ammoo diinagdeedhaafis fooyyessee ofis jijjiiree biyya keessa jijjiira jedhee kan biyya kanattis baqatee waa dalagatu ni jira keessattuu ijoollee shamaraa fudhatte. Lammaffaa kama ilmi eebalullee baqatee Kaayiroo jira intalti eebalullee baqatee Kaayiroo jirti anillee baqadhee Kaayiroo tana deema jedheellee dhufutu jira. Afraffaan ammoo qaama mootummaa irraa kan warrootuma baqate kana
gurgurachuudhaaf ka biyyatti godhe hanqatee biyya kanattis isaan gurgurachuudhaaf isaan qabsiisuudhaaf jala deemee shirratti hidhatee waan mootummaa tokko waa'ee mootummaa waan badaa tokko yoo dubbate yoo mootummaadhaan isine si jalatti galee gurra namaa hodhee waan jiru funaanee mootummaadhaan gahee akkasitti harka wal keessa naqatanii as keessaa nama keenya irratti miidhaa geessisan hedduutu jira. Gosa afur kanaan biyya kana keessa jira jechuudha baqataa. Walumaa galatti yoo gabaabsee waa'ee baqataa kana sitti hime jireenyi baqataa biyya kana baay'ee ulfaataadha. Baay'ee keessattuu ijoolleen dhiiraa dhugaa dubbachuuf dhugaa dubbatan firoomni badu jettee Oromoon yoo dhugaa dubbanne biyya kana keessatti dalagaan dhiiraa hin jiru. Karee dalagaa ijoollee shamaraatitu jira malee wanni gama UN'tiinis qarqaarsi jiru tokko hin jiru. Qarqaarumlee ijoollee andareejii muraasuma harkatti haqatanii dhibbatti dhugaa dubbanne maaliif biyya keessa jiru biyya Afrikaatti akka Awurooppaan ta'anii namni har'a kaambii jiraannee kaambii keessa gallee kaambii isa keessatti dhaabbanni garaagaraa dhufee nu qarqaaru hin jiru. Dhaabbata garaagaraa kan UN wajjin hojjetullee tasa yoo bira danda'e waan akka fayyaa irratti iyyannee sanuu iyyannoo meeqaan yoo simaddii dhaabbate kanaan ala ammoo nama andareejii hin ta'in tokko isaan qarqaaranillee hin jiru. Kanaaf jireenyi biyya kana keessatti baay'ee ulfaataadha. Baay'ee daraan ijoolleen nama qarqaaru hin qabne, fira hin qabne, obboleessaa obboleettii biyya guddatte yookaan biyya Arabaas ta'ee Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa kanneen keessaa nama hin qabne jireenyi isaan baay'ee ulfaataadha. Nama waan indoomii ittiin bitatee nyaatee ittiin bulu dhabutu jira. Nama asumatti baqataan kun walitti daddarbee nyaadhee inni koo kan buliniif jinee biyya kana 10-20 walitti darbee namni akkuma walitti dhiyaatuun wal qarqaaree karaa kanaan wal jiraachisullee dhaban qabu nama muraasatu akka gaariitti jiraata malee namni baay'een isaa dararamaa rakkoo hamaa keessa jira dhugaa dubbachuuf maan kiyya haalli yeroo kana fakkaata. Ayya galatooma dhugaa dubbachuuf dhimmi har'a irraa ittiin dubbachiisuuf siin barbaadellee dhimma dhuunfaa keessaniitii fi akkasuma waa'ee baqataa Kaayirootii osoo hin ta'in waa'ee dhaabbata jabaa dubartoota Oromoo tokko dhaabbata JJ Foundation kan isinis beektan yaadaanis yeroo garaagaraatti deeggartan irraayi waan garaagaraa isin haasofsiisuudhaaf isin dhiyeeffadhe. Mee dhaabbata Jaarraa Indajiru Foundation akkamitti beektan dhaabbata san keessatti yeroo garaagaraa gara guruppiilee garaagaraa gara keessaatiin akka hamilee taatanii fi ni beeka. Mee maal irraa beektan dhaabbata kanarraa mee akkamitti ibsitan dhaabbata kana? Okay, galatoomii waan gaariidha. Yaada irraa ibsullee qabnu, yaada irraallee dubbachuu qabnu. Dhugaadha Jaarraa Indajiru Foundation dhugamoo dubbadhe Jaarraa jechuun soorgoo qaba. Jaarraa 21ffaa keessa jiru kana gama tokko yoo fudhatte gama kaaniin maqaa namaas ta'a. Jirus yoo jettee jiruunis maqaa namaati soorgoo isaatiin adda baaftee dubbattee jiruunis ammoo tapharra jiraattu kana. Kanaafuu Jaarraa Indajiru Foundation waldeenni kun waldaa tola ooltummaati. Gaafa inni hundeeffamee gaafa inni gadi ba'e irraa fakkeenyaaf furtuu barnootaa jedheetiin xiyyeeffatee furtuu barnootaa irratti biyya ofii qarqaaruudhaaf gadi ba'e gaafsan akka faana bu'ee hordofaa turettis nama 14 qofaan keessattuu dubartii Minisootaa jiraatan niin hundaa'e gaafuma kana hawaasa ofii tajaajiluudhaan Jaarraa Indajiru Foundationiin hundi kennaa akkumatti beeknu wanni inni dalagaa jiru waan saba biratti fudhatama qabu rabbi birattis fudhatama qabu kallattiidhaan hawaasa ofii gargaaruuf alaaf keessattis qofee ka'aa jiru akkanatti isa beekaa Jaarraa Indajiru Foundation siin jechuu barbaada. Isin akka barsiisaa tokkootti Jaarraa Indajiru Foundation osoo bara kanatti biyya jiraattanii bara inni furtuu barnootaa irratti dubartoonni Oromoo kitaaba 29 ol barattoota keessattuu naannawaa amma isin barsiise jettanii kanniiniif galchanii turanii. Mee carraa kana fayyadamtanii namoota biyyatti kitaabileen sun gaheef yookaan barattoota laayibirarii isaaniif banameef dhaamsa akkamii dhaamtaniif akka barsiisaa tokkotti? Okay. Ulfaadho dhaamsi an dhaamuu fi wanti an jechuu barbaadu wallahi baay'ee natti dhiphata.
waan jedhu hin qabu waan jaarraa inni jiru faawundeeshinii dalagaa jiru carraa kana manneen barnoota argatan keessattuu aanaan dodolaa aanaan adaabbaa aanaan gadabas carraa kana argatanii jiru waan argatan kana sirriitti duukaa bu'anii waldaa kana jabeessanii akka waldaa ofiititti namni hedduutu jira kan waggaa hedduu biyya Amerikaa keessa jiraatee biyya Kanaadaa keessa jiraatee biyya guddatti keessa jiraatee kan hawaasa ofii mil'atee ilaalle hedduutu jira. Haa ulfatanii obboleeyyiin kennaa shamarran Oromoo qaqqaaliin maawwatiin Oromoo barnoota irratti ofii nu barannee lammiin keenya hawaasni keenya barnoota hin dhabiin kitaabni gahaan hin jiru meeshaaleen deeggarsa barnootaa gahaan hin jiru. Asiin gargaarsa taanaaf jedhanii mallaqa ofiitiif humna ofii osoo hin qusatin hawaasa keenya bira dhaabbatanii asumaan rabbiin jazaa isaaniif haa kafalu rabbiin isaan bira haa dhaabbatu waan isaan isin bira dhaabbatan kananiin barnootaa meeshaaleen deeggarsa barnootaa kun dhaqqabe dhaloota irraa dhalootatti tara kitaabni kun kitaabni malkaa obaati ka eenyu irraa waraabbatu kunuunsitanii meeshaalee galee kana hunda isaa seeraan qabdanii akka itti fayyadamtanii akka waldaa kanas waan kenna jettanii daraan jabeessitanii keessattuu hirmaannaan barsiisotaa akkasuma hawaasaa barattoota laafuun qabu jajjabaachuu qaba keessattuu daarektaroonnis hooggantoonni koreen mana barnootaa hamilee ta'anii akka waan ofiitti waldaa kana bira dhaabbatanii woo isaan alatti faranjii kadhatanii waan qaban itti dabalanii meeshaa kana fe'anii biyya galchanii akkasitti qaamaanis deemanii wajjin rakkatanii dhamaatii hedduu keessa darbanii waan kana qabeenya kana biyya saniin gahanii jiranii qabeenya isaan itti dhamanii xaaranii achiin gaan kana kunuunsanii qabanii dhalootatti akka ta'u gochuu qabanii jedha Usmaan Kiyya. Dhaabbata kana hooggantuun dhaabbata kana adde Ruufoo jiru baruma taree 2022 kana keessa kitaabilees fe'anii dhaga manneen barnoota magaalaa qofa osoo hin taane baadiyyaa haga harree fardaan fe'uudhaan hawaasa biraan gahaa turanii akkasuma namoonni isaan wajjin jiran dubartoonni hedduun warri waan kanatti horii isaanii baasanii humna isaanii baasanii faranjii irraa kadhatanii hawaasa isaaniitiin gahanii jiran. Hawaasni Oromoo mee uummata kanaaf beekamtii akkamii kennuufii qabaa? Amma haala akkamiitiin deeggaruudha qabaa? Hawaasni keessattuu biyyoota garaagaraa keessatti argamu dhaabbata kana mee haala akkamiitiin deeggaruudha qaba? Hayyee galatoomii Usmaan Kiyya sirriidhaa akkumatti jette dhalattuu aanaa adaabbaa adde Ruufoo jiruutiin hoogganamaa dhugaadha. Akkasuma obboleeyyuu isii ayyaantu jiru dabalatee saadiyaa jiru dabalatee akkasuma kan maqaa beekuuf maqaan beeknellee dubartoota Oromoo kan Minisootaa jiran akkasuma dhiirris hedduutu jira kan itti makamee irra caalaa dubartii haa ta'anii malee nama 14 bu'uureffamanii manneen barnoota kana deeggaraa turanii waan amma hawaasni keenya kan biyya alaa biyyoota garaagaraa jiru waan isaan jalqaban kana bu'uura isaan bu'uureessan kana wixinee isaan wixineessan kana duukaa bu'anii hordofanii isaanitti makamanii ammallee kanaa olii waa tokko lama sadii jedhanii eegalanii itti fufanii hawaasa keenya tajaajiluu jiranii tokkoffaa furtuu barnootaa deeggarsa furtuu barnootaa irraa ka'anii lammaffaa ammas furtuu fayyaa jedhanii wanni isaan dalagaa jiran waan aniifatis quba qabnu sadaffaa ammas qaama miidhamtootas bifa addaatiin gargaaranii gargaarsa tola ooltummaa akka afuraffaatis ammas hawaasa keenya kan waan nyaatee dhugee buluu hin qabne rakkataa bira dhaabbatanii qarqaaruudhaan akkasuma uummata keenya kan waraanaa hongeedhaan miidhamanis duukaa bu'anii qaamaanis dhaqanii keessa deemanii biyya alaatii jechuudha. Qaamaan dhaqanii waan walitti darban san hunda walitti qaban san hunda qaamaan geessanii fi arganii hawaasa keenya duukaa bu'anii akka hordofanii waan hundaan bira dhaabbataa jiran kana eenyuyyuu argutti jira. Waan isaan godhaa jiran kana hawaasni keenya kan alaaf keessaallee bira dhaabbatanii hamilee ta'anii fi gargaaranii wanni kun waan keenya keessanii gannuu baatanii wanni isinitti gadi baatan kun hunda ilaallata jedhanii deeggaruu wajjin dhaabbachuu meeshaalee isaan argatan kana faranjii dhalaan uummata adii haga Ameerikaa irraa kaasanii biyya keessa geessanii manneen yaalaa
kilinika, hospitaala, aanota kanneen sadan keessatti argamu. Aanaa Adaabbaa, aanaa Dodolaa fi aanaa Gada Basaasaa keessatti qaamaan socho'anii keessa daawwatanii meeshaalee hanqina jiru mara to'atanii arganii as deebi'anii ammas dhaabbata Kuur jedhamu wajjin hojjetaa jira. Jaarraa inni jiru faawundeeshiniin Rabbiin jazaa isaaniif haa kafalu warra kanatti xaaraa jiru kana Rabbiin umrii isaan haa dheeressu. Ammallee in jiranii nuuf jiraadhaa umrii nuuf dheeradhaa yeroo kanatti jiraatanii yeroo tokko obborri Oromoo keessatti Usmaan kiyya in baddaa jennaan in babbadu in cittaa jennaan in ciccitu babbadaan farsoo dhugee badee buddeena nyaatee gabrawwan gel sidaama kamataa bututtuu sidaamaan gooftaa jenne gabooftaa jennee beekni ijibbaata lubbuu jedha obborri yeroo cuqursi yaa'u yeroo kaloo lalisaa bonni dhufaan beekanii yeroo galaanni ciisaa humni ganama dhufaa qalbiin galgala dhufaa eessa abbaa kiyyaa fida hunduu wal jala dhufaa yeroo humna qabnu kanatti jechaadha. Yeroo qalbii nuu dhuftutti humni hin jirtu yeroo humna qabnutti qalbiin hin jirtu. Ka qalbii qabuuf ka humna qabullee yeroo kana walitti eda'amee yaadaan wal bira dhaabbatee hawaasa keenya kan akka isaan uf muranii gargaaraa jiran kanatti uf muranii halkanii guyyaa hojjetaa jiran kanatti faana dhaabbatanii bira dhaabbatanii itti hirmaatanii hojjechuu qabanii deeggaruu qabanii gargaaruu qabanii yeroo kana wanti sitti dhagahamu hawaasa keenya kan osoo ofii hin baratin nu barsiise kan ofii osoo hin nyaatin nyaachisee nu obaasee nu guddisee sadarkaa kanaan nu ga'e anaala mijeeffadhee biyya ambaa keessatti hin taa'u lammii keessattu achiin dhagahama ka barnoota dhabee meeshaalee deeggarsa barnootaa dhabee ummanni keenya akkamitti akka baratu ni beekta. Sadarkaa kanarra jiran waan nuti yaan qabuun ni deeggara ni gargaara jedhanii alaaf keessattis fakkeenya yoo fudhattee asiin duras waa hedduu argitee raate fakkeenyaaf adderoo hojiru haa ulfaattu Dr. Obsaa wajjin yeroo tokko VOA irratti yoo argitee jiraate ta'e VOA uummanni adiinis ragaa ba'ee jecha hawaasa ofii biyya keessaa fi biyya alaattis qarqaaruudhaan baqataa waa hunda bira dhaabbachuudhaan nama humna hin qabne humna ta'anii fi waliin kufanii ka'uudhaan galata guddaa namaa fi Rabbi biraallee argatanii jiranii ammallee Rabbi jazaa isaaniif haa deebi'u. Jazaa Rabbiin isaaniif haa kafalu wallahi waan gaarii hojjechuu jiranii hawaasni keenya kana dhagahee kallattimaan waan isaan hojjetaa jiran kana waan keenya jedhanii akka faana bu'anii akka deeggaranii hawaasa keenya gargaaran jechuu barbaada Usmaan kiyya. Sisa sabaif burqaa wanti waan kanarraa isin mari'achiisuu barbaadee fi yeroo baay'ee namoonni keenya dhaabbilee hawaasummaa kana keessattuu dhaabbilee tola ooltummaa akkanaa kanneen xiyyeeffannoo hin kennuu fi warruma siyaasaatiif xiyyeeffannoon kennamaa. Hawaasni keenya dhaabbilee akkanaa kana waliin hojjechuudhaaf akka hawaasaatti akka nama dhuunfaatti maal godhuu qaba? Abbootiin qabeenyaa namoonni biyya namaa keessa jiran keessattuu biyyoota faranjii keessa namni dalagatee horii argachuu danda'u horii qabu. Dhaabbilee akkanaa kana waliin akkamitti hojjechuudhaa qaban mee dhaamsa akkamii dhaamtan? Okay, galatoomi. Abbootiin qabeenyaa dhaabbilee kana wajjin akka isaan itti hojjechuu qaban hundaan jechuudha. Manneen barnootaatii fi furtuu fayyaa waan tola ooltummaa isaan dalagan kana irratti waliin dalaguudhaaf kufanii ka'anii socho'anii hojjechuu qaban. Maaliif mirgaa fi dirqama Oromummaa qabu, dirqama biyya ofii gargaaruu qabu, dirqamni biyya ofii gargaaruu tokko kana jechuudha. Abbootiin qabeenyaa qabeenyi hawaasaan alaa saba isaatiin alaa wanni isaa godhu tokko illee hin jiru. Qabeenyi inni qabu hawaasaatii ka saba bal'aatii. Nama sabaaf yaadu yoo ta'e nama sabaa qabu yoo ta'e hawaasa ofii wajjin bareeda. Qabeenya hawaasa isaatiif hin taane yoomuu isaatiif sumaa faayidaan qabu. Nama qabaachuu qabeenya qabaachuudha mallaqa qabaachuudha nama qabaachuu nama hawaasa ofii qaree yoo akka baratu godhe ka fayyaa dhabe akka yaalamu godhe Rabbi biraallee nama biraallee jazaa guddaa argata. Galata guddaa argatu dhalattoonni Oromoo biyyoota guddatan keessa jirtanii waan obboleeyyiin keenya har'a jalqaban kana jaarraa inni jiru faawundeeshiniin jalqabe kana fakkaatu ammallee kanaan alallee kabiraallee ijaaranii yoo biyya ofii alaaf keessaan gargaaran biyya ofii ni guddatti. Siyaasa qofarratti xiyyeeffachuu miti dhugaadha akkuma ati jette wanti guddaan qabeenyaanis barnootaanis yoo ciman siyaasa kanallee akka barbaadanitti ooguu danda'a.
lammiin barate, sabni barate, sabni qaroome wanni isa dhibu tokko hin jiru. Kanaafuu abbootiin qabeenya dhalattoonni naannoo kanaa keessattuu amma aanaa sadan kanarratti xiyyeeffatanii hojjetaa jiru. Inni kun aanaan kun waldaan kun fakkeenya isinii haa ta'u malee akka Oromiyaa guutuutti akka saba Oromoo guutuutti gurmaayanii hawaasa ofii bira dhaabbachuun manneen barnootaa ofii kutaa tokko itti eegalanii har'a sadarkaa san dhaqqaban yaadachuu qaban. Manneen fayyaa kilinika haawwatiin teenya keessa yaalamaa jiru. Siree gahaa qaba, dawaa gahaa qaba, tajaajila gahaa kenna. Nama kenna akka itti baatanii qaarsaadhaan baatanii hospitaala fidan. Hospitaala maqaa hospitaala jedhamu malee biyya keenya keessatti meeshaan kaa'anii jiru hin beektaa. Waa waliin beeknu kana deeggaranii mootummaa qofa itti eeguu miti. Hawaasni mataan isaa waan ofii danda'u gargaaree bira dhaabbatee yoo jedhe qabsoon takka tanuma. Qabsoon diinagdeedhaanis waan qabaniin hawaasa ofii bira yoo dhaabbatan mataan isii qabsoodha. Qabsoo geegessuu, qabsoo hiyyummaa, qabsoo doofummaa yoo ofirraa dhoofte bakka yaadde gahuu dandeessa. Kanaaf hawaasni keenya dammaqee bakka jiru hunda fakkeenyaaf amma meeshaa deeggarsa barnootaa akkuma argataniin kitaaba akkuma 29 kana meeshaa kana fe'anii biyya geessanii biyyaallee akkuma jette makiinaarraa kaasee haqa fardaan fe'anii baadiyyaa magaalota bira taranii gandeen baadiyyaa bakka manneen barnootaa kanas geessuudhaaf baasii guddaa gaafate kun hundi jechuudha. Ameerikaarraa ka'ee haga biyya galchuudhaaf bu'aa bahii hedduu keessa qarataanis waa hunda jedhanii waa hunda qabanii waa hunda baay'ee Oromoo kana kan jaalanis hedduutu jira beeki. Kanaaf waan kana duukaa bu'anii namni maruu hordofee akka biyya gahanii waan sarraabsanii deebi'anitti ammas waa'ee furtuu fayyaa irratti waan hojjetamaa jiru waan dalagamaa jiru waa ulfaatanii dhaabbata garaagaraa kana dubbisanii dhaabbanni kunis waan arjoome meeshaa mana yaalaa meeshaalee garaagaraa dawaa garaagaraas ta'e waan hunda wanni isaan qopheessan gara yoo xiqqaate $175 inni kun ammoo kan isaan akka tola ooltummaatitti hawaasa keenya kanaaf hirbaadee jecha kennanii isa kana ammoo kafe'ee biyyaan gaatu eenyu hawaasa keenya ka Oromoo bal'aa isa kana meeshaa kana feetee biyyaan galuuf gara kontinara 54ti. Kontinara 54 kun gara $400,000 akkana gaafata waan jedhamu dhagahaa jirra. Kanaaf hawaasni keenya socho'ee dammaqee hirmaatee alaaf keessaa wal ijaaree namni kun waldaan kun kan hojjetaa jiru hawaasaa malee dhimma dhuunfaa waan ofiitii miti duukaa bu'ee bira dhaabbatee waliin gargaaree wal ta'ee tumsee meeshaa kana gara biyyaatti hawaasa keenya kan rakkataa jiru saniin gahuudhaaf socho'uu qabaa jechuun barbaada. Keessattuu abbootiin qabeenyaa biyyoota garaagaraa jirtan alaaf keessaanis. Ayyee guddaa galatooma barsiisaa. Waldaan jaarraa inda jiru foundation kun dhuguma dubbachuuf hojii mul'ata baroota 2021-22 haga 23 amma keessa jirrutti hojjetaa ture. Hojiilee hedduu boonsaadha. Hawwata dubartootaatiin hundaa'e akkuma agarreessani. Isaanumaan hojiin guddaan hojjetamaa jiranidha. Kanaaf namoonni naannawa isaan keessa jiran kana fakkeenyaaf Ameerikaa kutaa magaalaa Minnesota keessatti ka hundaa'e achuma keessatti illee ka inni gargaarsa garaagaraa waldaalee tola ooltota garaagaraa inni jiru irraa gaafatee hawaasa isaatiif galchaa jiru. Namoonni biyya san keessa jiran deeggarsa isaanii kana hojiilee isaan hojjetaa jiran kanarratti warroonni yookaan karaa ittiin waan deeggarsaa kana biyyaan gahuu hin dandeenye karaa waldaa kanaatiin akka biyyaan gahachuu danda'an yeroo garaagaraatti ibsaniiti jiru. Kanaaf dhaamsi barsiisaaf illee kanuma. Amma asiin dura furtuu fayyaa irratti waan guddaa tokko kompiitara yookaan teekinooloojii garaagaraa 60 ol ta'uu biyyaan gahanii jiru. Amma ammoo teekinooloojii furtuu fayyaa irratti sochii akkamiitu jiramee barsiisa kanarratti waan haga tokko beektanirraa akkasuma dhaamsaa fi yaamicha hawaasaaf gootan yoo jiraate. Gaafa furtuu barnootaa irratti hojjetanii biyya as deebi'anii rafanii hin bulle ammas furtuu fayyaa irratti namas
akkuma ati beektu lammii alaa faranjiis qabatanii obboleettiin keenya isaanii jiru biyya deemtee magaalaa Masiin jedhu aanaa Dodolaa Adaabbaa fakkeenya kilinika gannataa Aroomtee Ashasaas kana mara irra socho'anii hanqina jiru hunda faranjii kanas qaamaan argisiisanii achiillee haga as deebi'anii waan hunda irratti hojjetanii deeggarsa ijoo kanarraallee argatanii akka information amma qabutti jechuudha dhibbaan dhibbattis ittilee hojjechuu baadhu nin qaba information garaagaraa waan kanas horii guddaa arjoomanii ulfaatanii meeshaa kana immoo hawaasni keenya kan Oromoo kan keessattuu biyya Minisoota magaalaa Ameerikaa keessa jiraatu magaalaa isaan ammatti jechuudha namni cinaa tokko fakkeenyaaf yoo ofirraa tokko jedhee lama jedha sadii jedhee afur jedha takka jedhu malee lama jedhu fakkeenyaaf aanaa itti dhalatanii itti baratanii bahan sadi aanota kana sadiin fakkeenyaaf namoonni walitti gurmaa'an kuni barnoota irratti ammallee fayyaa irratti akkasumatti walitti gurmaa'anii hojjechuu jiru karaa NGO garaagaraatiin NGO kanaatiin deeggarsi isaan argatanii waan baay'ee nama gammachiisu deeggarsa isaan argatan kana ammoo hawaasa keenya akka fe'ee biyyaan qabu horii guddaa gaafata. Kanaafuu isa kanatti hirmaatanii waan kiyya jedhanii duukaa dhaabbatanii akka biyyaan gahaniif waamicha isaaniif dhiyeessan isa akka nama tokkotti jechuudha. Akka miseensa waldaa kana keessa jiru tokkotti wal malee homaan qabnu yaa Oromootiyya. Wal malee wanni qabnu tokko illee hin jiru. Horii abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsina. Yoon ofii wal xiqqeessina, yoon ofii wal jaamsina, yoon ofii wal tuffanne halagaanis kun akka isin beektan kana nu tuffata. Waan gaarii yoo nu dalanne hin fedhan. Wanni kun waan Rabbi birattis nama birattis fudhatama qabu itti hirmaadhaa. Waliin dhaabbadhaa deeggaraa waan qabdanirraa takka haa taatu lama haa taatu gumaachaa fi meeshaa kana akka hawaasa keenya biyyaa biraan geettan abdii isinirraa qabna. Kanaafuu hirmaadhaatii hirmaachisaa wanni kun waan keessanii keessattuu dhugaa dubbatan firoomni hin baduu wanni kun ammatti aanaa sadiin kanarratti xiyyeeffataa booda Oromiyaa guutuu wal gahaa Oromiyaa guutuu dhaqqaba takka jedhanii lama jedhan wanni jedheef ana Gadabasaasaa Dodolaa Adaabbaan keessattuu dhalattoonni Ameerikaan Minisootaa jirtan akkasuma biyyoota garaagaraallee biyyoota arabaallee jirtan waan kana fe'amee horii guddaadhaan fe'ama kontiraa gara 4-5 meeshichi kun jechuudha kan ittiin fe'amu. Kanaaf akka duukaa dhaabbattanii waan kenna jettanii waan argame kana hawaasa keenya kan biyya rakkataa jiru biraan akka geettanii dhaamsa kana gabaabseetuma akka nama tokkotti isiniif dabarsaa jedhaasuni. Hayyee guddaa galatooma barsiisaa. Ammee gara dhumaatti waan na hafaa waan kana dhaamachuu qabaa irra deebi'ee jabeessees dubbachuu qaba jettan yoo jiraate carraa isinii kenna. Ulfaadhu wanti amma irratti dubbachuu barbaadu fakkeenyaa fi wanna namni hojjetu kana wanta waldaan kun hojjetaa jiru kana waan kenna jedhee namni maruu beekee ka alaatiif ka keessaallee ka alaa qofa eeguu miti. Namni alaawaa fidu kuni yookaan waa lafaa wal reeffitu. NGO garaagaraallee waa bayii meeqa keessa taree gaafatee kakaarsa kana gaafatee amansiifatee waan qabuunillee ofiillee osoo jireenya ofii ka dhuunfaa oofatu jireenya dhuunfaa ofii maddiitti gatee waa meeqa ilmaan qabanii har'a hojii qabanii hojii ofii dhiisanii haga biyyaallee deemuudhaan waan kana akka deeggaru akka gargaaramu wanni kufanii ka'anii godhaa jiran kana utubanii warri alaaf keessaallee fakkeenyaaf abbootiin keenya qabeenyaa biyya keessallee ni jiru. Ala qofaa miti. Warroonni biyya keessa jirtanis abbootiin qabeenyaa qaamni waa barate jedhamu hundi keenya jechuudha. Barnoota qabdan waan qabdaniin dandeettii qabdaniin bira dhaabbattanii waldaa kana akka ol guddiftan sadarkaa guddaa irra gahee jira. Beekamtis argatee jira. Mootummaa birattis jabaatee cimee hojjechuu jira. Akka duukaa dhaabbattanii waan kenna jettanii tiimiin dhaabbatee biyya keessattis tola ooltummaa dalagaa jiru kun daraan kaqaraa caala cimeellee akkallee hojjetu hirmaannaan baay'ee barbaachisaadha. Wal hirmaachisuun onnachiiftu walitti uumuun wanni kun waan kenna jechuun
baay'ee namarraa eegamuu qaba. Kanaafuu jabaatanii hundi keessan akka waldaa kana jabeessinee utubnee yaadaan qaamaan kan achi jirtanis mallaqaan waa hundaan bira dhaabbannee hawaasa keenya lammii keenya kan dhibamee siree irra jiru yaala gahaa hin qabne yaala gahaa akka argatu ciisicha gahaa akka argatu meeshaa gahaadhaan akka laalamu barnoota gahaa akka argatu kallattii hundaan qaama miidhamtoota wanni irratti na hafe qaama miidhamtoota namoota hedduu kunoo waa hedduu galchanii biyya keessatti mallaqallee aga waan isaaniitiin deeman nama deemuu hin dandeenye meeshaa akkasii hunda fe'anii biyyaan gahanii fi hawaasa keenya bira dhaabbatanii gargaaruu jiranii rabbiin isaan haa gargaaru waan tola ooltummaa kana akka salphatti hin laalina jabaadhaa jabeessaa jechuu barbaada Usmaan. Hayyee guddaa galatoome barsiisaa Sabaayif Burqaa yeroo keessan nu kennitanii dhimma kanarraa mariin hojii godhuu keessaniif guddaa galatooma. Anillee akka Oroo 360 dhugaa dubbachuuf asiin dura waldaalee tola ooltummaa biyyoota alaa irraa waa kadhatanii hawaasa isaaniitiif kennan hedduun qabnu. Waldaalee dhalatu jiran kanneen jajjabeessuun akka miidiyaatitti illee nurraa eegama. Miidiyaaleen hawaasaa kan jirtan cufti dhaabbata akkanaa kanniiniif beekamtii kennitanii hawaasa biraan gahuun baay'ee barbaachisaadha. Dhaabbata akkanaa kanneen yoo hamilee kenninee fi dhageettii akka horatan akka hawaasni isaanis isaan baratu akka isaanis eeggatan akka isaanis jabaatanii fi waan guddaadha. Kanaaf jecha bakka jirtanii dhaabbata akka Jaarraa Inda Jiru Foundation akkasuma Kennaa Kids wantoota hedduu dhaabbata hojjetaarantu jira. Dhaabbata akkana hawaasaaf dhaabatan kanneen jabeessuun nurraa eegama warri miidiyaa harkaa qabnulleen. Kanaaf carraa kanaan hordoftootaa fi namoota hojjettoota miseensa Jaarraa Inda Jiru Foundation jabaadhaa akka miidiyaatti isin waliin jirra isin jabeessinaa hamilee waliif taana karaa kamiinuu isin waliin jirra hojiin isin hojjetaa jirtan keessattuu dhaloota irratti gara fayyaatiin gara barnootaatiin gara ikoonomiitiin waa hedduun karaan isin hojjetaa jirtan hedduu haala waan nama boonsuudha. Jabaadhaa isinin jennaa sagantaa har'aa kanumaan goolabna barsiisaa irra deebi'ee carraa kanaaf fayyadamtanii dhaabbata kana akka deeggarru hawaasa keessaniif dhaamsa dabarsuu keessaniif guddaa galatoomaa isinin jedhaa ulfaadha. Ulfaadhu Usmaan kiyyaatis nu jiraadhu Oroo 360 miidiyaa keessanii miidiyaan ijaaf gurra ummataatii jabeessaa jabeeffadhaa isinin jedha baay'ee galatoomni Usmaan kenna. Dhugaa dubbachuu fi afaan lamaan dubbatu wanti na hafe obboleeyyiin keenya kan dhiiraas kan shamaraas warri wal qabatanii haadha tokkummaadhaan cimtanii hawaasa keessan biyya keessaa biyya alattis gargaaraa jirtan waldaa garaagaraa dhaabdanii Jaarraa Inda Jiru Foundation irraan jalqabe jabaadhaa wal jabeessaa wal qabadhaa yoo walii galan alaa galanii rabbiin warra walii galu nu haa godhu asumaan hawaasa keenyallee kan biyya keessatti wal qoqqoodee wal nyaatu kana rabbiin afaan tokko haa godhu diina afaan hiriiraa haa godhu rabbiin nin danda'a araara amma Taanzaaniyaatti taa'amee eegalame kanallee araara rabbiin fi qabaasu rabbiin nu haa taasisu asumaani wanni nageenyi jibbu tokko hin jiru nageenyi murteessaadha lafa nagaa jiru keessatti bakka nageenyi jiru keessatti wanni maruu jira yoo nageenyi hin jirre wanni maruu hin jiru jechuudha rabbiin nagaa nu haa godhu ilmaan abbaa tokko gara rabbiin afaan tokko nu haa godhu rabbi walitti nu haa araarsu. Kanaaf diinni yeroo hedduu nu dhangala'ee yeroo hedduu uummanni keenya booyuun nurraa dhaabbachuu qaba. Hawaasni keenya dammaqee manni Oromoo bal'aan waan kana irratti cichee hojjechuu qaba. Rabbiin waliin nu haa galchuu, rabbiin tokkummaa nu haa kennu, rabbiin araara nagaa nu haa godhu. Kan nu hanqatellee kan jalaa hafelle rabbiin itti nu guutaa waan irratti walii galtaniif irratti walii galinillee rabbiin irratti walii nu haa galchuu taaftellee xumura rabbiin akkin danda'a. Dandeettiin ka isaanii yaa Usmaan kiyya dhugaa dubbachuu fi gaafa turaa olii gaafa rabbiin wanni kun dhumatti jedhee malee hin taatu rabbiin nu haa fitu biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu. Hayyee guddaa galatooma barsiisaa carraa biraatiin akka walitti deebinu abdii qabaa har'aaf kanumaan goolabnaa galatooma ulfaadhaa keeyrii keessanuu turaa isinin jedha.